Akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun miidiyaa koodha. Amma yeroo oduuti. Oduu waliin Abdii Waaqayyanaa. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessatti namoonni 588 dhibee COVID-19 qabaman. Itoophiyaan sa'aatii 24 darban keessatti namoota 8,201 koronaa vaayirasiif qorattee namoonni 588 vaayirasichaan qabamuu ibsiteetti. Walumaa galattis hanga ammaatti biyyattii keessatti namoonni 19,877 koronaa vaayirasiin qabamuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Sa'aatii 24 darban keessatti vaayirasichaan namoonni 7 kan du'an yoo ta'u, kanaanis lakkoobsi namoota hanga ammaatti du'anii 343 ga'eera. Gama kaaniin sa'aatii 24 darban keessatti namoonni vaayirasicharraa dandamatan 309 dabalatee hanga ammaatti namoonni 8,240 ta'an dhibee kanarraa dandamataniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa irratti galmeen qorannoo duraa banamuu abbaan alangaa fi poolisiin federaalaa beeksise. Beellamni yeroo qorannoo guyyoota 8 kennameefii kan ture poolisiin hojiilee qorannoo duraa obbo Baqqalaa irratti banamuu isaa mana murtiitti hime. Galmeen qorannoo duraa utuu himatni hin banamiin dura jecha ragaalee abbaa alangaa fuudhanii kaa'uudhaaf galmee banamudha jechuun abukaatoon obbo Baqqalaa obbo Gammachuu Guutamaa dhaddacha booda himaniiru. Galmeen kun waan banamee jiruuf galmeen qorannoo hanga har'aa ture cufamee gara dhaddacha galmee qorannoo duraa ilaaluutti akka dabarfamu poolisiif abbaan alangaa mana murtichaa gaafataniiru. Abukaattoon obbo Baqqalaa Garbaa gama isaaniitiin amma dura poolisiin jecha ragaalee fuudhuuf jedhee qorannoo guyyoota dabalataa gaafataa waan tureef ammas jecha ragaalee fuuna jedhanii galmee qorannoo duraa banuun dhimmicha harkifachiisuuf akka ta'e falman. Poolisiin Oromiyaa hidhamtoota manni murtii gadi lakkise irra deebisee hidhaa jedhu abukaattonnii fi maatiin hidhamtootaa. Abukaatonni hidhamtootaa rakkoolee akkanaa baay'inaan kan gama poolisii Oromiyaatiin mul'atu tahuu dubbatu. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abdii Raggaasaa ji'oota 5 erga hidhamanii booda akka mirgi wabii isaanii eegamee fi hiikaman namoota manni murtii ajajeef keessaa tokko yoo ta'u, haa ta'uyyuu malee poolisiin isaan hidhee kaa'uu obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaa VOA'tti himanii jiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed immoo poolisiin namoota deebisee hidhuun walabummaa mana murtii irratti dhiibbaa hin qabu jedhu. Uggurri geejjibaa Oromiyaa keessatti itti fufuu isaatiin dhiibbaan irratti uumeera jedhu konkolaachistoonni fi daldaltoonni tokko tokko. Warreen uggura kana labsan mootummaan hidhamtoota siyaasaa akka hiikuu fi gaaffilee adda addaa dhiyaataa turan akka deebisuuf goonee jedhu. Mootummaan garuu danqaa fi uggurri geejjibaa uumame tokkollee kan hin jirree fi Oromiyaa bakkeewwan hundatti sochiin nagaa jiraachuu dubbata. Gama biraatiin immoo uggurri geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti labsame kun danqaa akkatti uume daldaltoonni fi konkolaachistoonni VOA'n dubbisee dubbatanii jiru. Namoonni qaamaan arganii fi keessa jiraatan garuu sochiin geejjibaa akka dhaabbate dubbatu. Barreessaan paartii KFO obbo Dajanee Xaafaa kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii guyyaa qorannoo dabalataa poolisiin gaafate heeyyamameefi. Manni murtii dhimma isaanii kamisa jechuun adoolessa 30 bara 2012 akka lakkoobsa Itoophiyaatti akka ilaalamu beellamee jira. Obbo Dajanee Xaafaa adoolessa 20 qorannoon hin xumuramne jechuun poolisiin guyyaa dabalataa 14 gaafate bu'uura godhachuun akka ta'e abukaattoon isaanii obbo Dajaneef qaaduu BBC'tti himaniiru. Yeroos qorannoo ashaaraa hin xumurre ragaa namaa fi barreeffamaa akkasumas meeshaalee elektirooniksii qulqulleessina jedhee ture poolisiin kan gaafate. Poolisiin guyyaa kaleessaa sababuma wal fakkaataa dhiyeessuun guyyoota qorannoo dabalataa gaafachuu isaa kan himan obbo Dajaneen sababni wal fakkaataan irra deebiin dhiyaataa waan jiruuf guyyoonni dabalataa hayyamamuu hin qabu jechuun dubbatu. Dabalataan mirgi wabii eegamee fi dhimma isaanii alaa akka hordofan kan gaafatan yoo ta'u, manni murtii dhimma kanarrattis adoolessa 30 deebii kennuuf beellamee akka jiru himu. Pirezidaantiin Zimbaabuwee mormitoota dhukatan gadi baasaa jechuun dhaadatan. himannaa shororkeessummaa fi dinagdee qisaasessuun yeroo mootummaa isaa irratti mormiin ka'etti pirezidaantiin Zimbaabuwee mormitoota isaa dhokatan gadi baasaa jechuun dhaadataniiru. Dabalataanis lammiilee Zimbaabuwee biyya ganan muraasa biyyoota biroo nu diiguu barbaadan waliin ta'uun yaaliin isaan biyyattii kuffisuuf taasisan ni injifatama jechuun pirezidaantii Emerson dubbataniiru. Hiriirri mootummaa mormuun ba'amu yeroo dhorkametti torban darbee asitti namootni 20 ol to'annoo jala oolaniiru jedhu abukaattonni. Suuraan yeroo
yeroo qaamoleen nageenyaa uummata nagaa reeban agarsiisus biyyoota hedduu keessatti dheekkamsa kaaseera. Dhaadannoon lubbuun lammiilee Zimbaabuwee gatii qaba jedhus marsaalee sabquunnamtii hedduu irratti maxxanfameera. Dhohiinsa magaalaa guddoo Libaanoon Beeruutitti mudateen hospitaalonni miidhamtootaan dhiphachuun himame. Hoogganaan waldaa fannoo diimaa Libaanoon Joorji Kitaane miidiyaalee biyyattiif akka himanitti namoonni dhibbaan lakkaa'aman dhohiinsa kanaan madaa'aniiru. Namoonni hedduun naannoo dhohiinsi itti mudate kanatti ugguramanii waan jiraniif lakkoofsi namoota madaa'anii sirnaan beekuun rakkisaa ta'uus himu. Miidiyaan biyyattii BBC'tti akka himanitti waldaan fannoo diimaa namoonni deeggarsa lubbuu baraarsaa gaafatan heddummachuudhaan muddame. Oduu addaatiin immoo artistiin jaallatamaa Oromoo Ittiiqaan Tafarii dhibee COVID-19 qabamteetta jedhamee kan ture yeroo ammaa haala gaariirra jiraachuun isaas beekameera. Oduun hagayya 5 bara 2020 qopheeffanne kana fakkaata ture. Waan waliin turtaniif galatooma.